Oromiyaan golli Oromiyaa baay'ee jeeqamaa jira, baay'ee diigamaa jira. Keessumaa faayinaansiin illee baay'ee gadi bu'aa jira sii galeera. Tokko kana. Itti aansuun immoo har'a ilmaan ijoolleen Oromoo Oromiyaa keessatti dhalatanii guddatan ijoolleen waggaa tokko, daa'imni waggaa lama, daa'imni waggaa 3 haga 10 15 abbaa malee guddachaa jira. Abbaan irraa ajjeefamaa jira. Haati irraa du'aa jirti. Kun hanga yoomiitti? Inni baratee kaampaasii ga'ee yuunivarsiitii barachaa jiru haatiif abbaan irraa ajjeefamanii waan hin baratu hin qabu. Deebi'eetu biyya jira. Inni tokko waan hin baratu obeet deebi'e. Inni tokko immoo obboleessa koo obboleettii koon qonnaa qotee jiraachisa deebi'e. Isumayyuu immoo qotee jiraachisumaaf isaanumaan guddisuuf iyyuu immoo haalli mijataa miti. Dirreen Oromiyaa dirree lolaa taatetti. Qee dhiigni itti dhangala'u qee lafeen itti cabu taatetti. Boru warreen biyya kana bushaa jiran seenaan isin isaan gaafata, seerri isin isaan gaafata. Isa seerri nama gaafatu irra garuu isa seenaan nama gaafatutu caala.